Gadda onnee nama cabsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala Mahadiitu dhuftan hundi keessan chaanaala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu guyyaa rantanaa gadda onnee nama cabsu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Masaanuun ilmaan jaarsa isii lama bakka takkatti ajjeestee ibidda itti qabsiistee mana keessatti gubdee jirti jechuudha. Ilmi namaa hagam akka garaa jabaatee jiru agarsiisa jechuudha. Wanti nuti kanarraa hubannu akkuma beekamu intalli maqaan Kabbadee jedhamtu jaarsa isii kana ergattee heerumte reefu ji'a takkaa fi wayi. Bultii 10-15 akkasii wanti baay'ee nama gaddisiisu abbaan ijoollee tana haati isii kan duute akka Itoophiyaatti bara 2013 jechuudha. Egaa akkuma beekamu abbaan ijoollee kun waggaa 3 kana haadha malee daa'imman kana guddifachaa ture. Daa'imman kunis abbaa isaa bira turte. Abbaa isaa kana bira abbaan isaatis erga inni du'ee booda daa'imman isaa kana fudhateeti kan gara magaalaa Burraayyuu dhufe. Wanti baay'ee nama gaddisiisu intalli Nagaasee jedhamtu tuni ijoollee sana ajjeeftee akka baateedha. Namoonni baay'een odeeffannoowwan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiranii akka abbaan ijoollee jedhutti Nagaasee fi inni xiqqoo sababuma ijoollee ofii kanaaf mana keessatti wal lolanii erga wal lolanii anis nin deemaatis nagiyaan teessanaan jette jaa. Abbaan ijoollee kun hojii halkanii hojjeta inni halkan akkuma saniin walitti aaraniiti inni kan manaa bahee yeroo hojii isaa fixeetiin deebi'ugaa ijoollee isaa akkuma argitan akkuma isinis ammoo odeeffannoo kana sooshaal miidiyaa adda addaarraa hordoftanitti intalli Nagaasee jedhamtu tuni ijoollee kana ajjeeste billaadhaan morma isaanii murtee bakka takkatti isaan lachuu walitti qabdee daa'imman kana lamaan bakka takka keessee achi gubbaan ammoo uffata halkan jarri uffattu irra uffistee ibidda itti qabsiiste jedhe. Wanti baay'ee nama gaddisiisu ijoollee kana erga ajjeeftee booda ibidda itti qabsiistee ofii isiitii ammoo baddee jirti. To'annaa poolisii jala hin oolle. Maaltu akkanatti ilma namaa kana garaa jabeesse? Abbaa manaa isiitii wajji yoo walitti aarte tokkoffaarratti yoo hin barbaadin durumaayyuu heerumuu qabdu ture. Akka immoo abbaan ijoollee kun ju'utti ani duraas itti himeetiin jira akka ilmaan qabu isinis rakkoon qabu naan jettee natti heerumte. Guyyaa keessa ammoo maaltu dhalate ilmaan kiyyetti ibidda qabsiiste. Siniif galee xiqqoo qofa la daqiiqaa xiqqoo qofa walitti aaraniiti kan kun hundi hojjetame jechuudha. Intalli Nagaasee jedhamtu tun asii duras waggaa 4 biyya Arabaa akka turte odeeffannoowwan adda addaa nu gayaatiin hin jira. Namoonni intala suuraa isii irratti argitan tana argitan odeeffannoo poolisii magaalaa Burraayyuutiif kennaadha. Intallitu yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa kutaawwan hunda keessa barbaadamaa jirti. Namni qabee bakka poolisiin jirutti geessu qaba. Wanti baay'ee nama gaddisiisu daa'ima kan duraa hangafa waggaa 13 kan ammoo raamaayyii intalli waggaa 4 jechuudha. Haati deessee waggaa takkatti kan irraa duute osoo abbaanuu guddifachaa jiruuti. Masaanuun yookiin ammoo haati biddeenaa kan ijoollee kana haala suukanneessaa kanaan ajjeefte. Miyaa ijoollee keenya maali wantummaan akkanatti garaa nu jabeesse? Ilmaan abbaan guddifachaa jiru. Ilmaan abbaan itti lafee guddisaa jiru. Wanti nama ajjeessu maali? Yoo hin barbaanne dura abbuun manaa isii kana nu lakkii ani jaarsa na dura fuudhe hin barbaadu yoo jetteen maal rakkisa? Ka ilmaan isaa ilmaan inni itti lafee guddifate ajjeeftuuf maali inni rakkoon kana hundaa fide? Wanti baay'ee nama gaddisiisu kanaa jechuudha. Ilmaan abbaan itti lafee guddifate kunoo akkanatti ajjeestee biraa deemte. Maqaa ijoollee biyya Arabaallee balleessitee jechuudha. Biyya Arabaarraa namni gale sammuudhaan bal'isee yaada jennaan garuu isin ammoo gad deebitee sanuu hiyyeessa.
jaarsi daa'imman hiyyeessa daa'imman haadha hin qabne qaqqaltee ajjeeftee jechuudha sababa abbaa manaa isiitii walitti buuteef jechaa jechuudha. Kuni maal jechuudha yaa ijoollee keenya? Mee isinis xiqqoo qalbii keessanitti deebi'aadha waan kana bakka kana of buusaa laalaa. Wantummaan fedhe silaa jaarsa isiitii wajjin akka barbaaddetti wal lolteeyyuu daa'imman kana hummaa godhuun qabdu ture. Isaa wajjin isa waan barbaadde haa gootu. Ajjeesullee yoo baatte isatti aarii san bahuu qabdi malee daa'imman ajjeessa. Kanaaf namni intala tana argitan poolisii naannoo keessan jirutti daddafaa beeksisa. Oduu lammaffaatiin ammoo ilmi aartistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa aartistii Nihoo Goobanaa biyya Jarman keessatti guyyaa 3 dura lubbuun isaa dabartee jirti. Rabbi rahmata isaaf haa godhu. Dhugaa dubbachuudhaaf aartistii Nihoo Goobanaa ani akka mataa kiyyatti ilma guddaa hagana ga'u ni qaba jedhee hin yaanne. Egaa garuu ammoo silaan akkaan beekutti ilmaan aartistii Nihoo Goobanaa kana silaa yeroo inni aartistii Nihoo Goobanaa du'e san silaa uummata Oromoo kana beeksisanii turanii baay'ee natti tola akka yaada kiyyatti. Ammas Rabbi rahmata isaaf haa godhu. Ilmi aartistii Nihoo Goobanaa kun biyya Jarman keessatti umriin isaa 20 du'ee jira. Rabbi rahmata isaaf haa godhu. Rabbiin aalii fi firoottan isaa hundaaf jajjabina haa kennu. Mee yoo jiraatan ilmaan isaa kan biraa ummata Oromootiin akka nu gahan gamanumaan gaafanna. Kan biraa kan hafe yoo jiraate mee ummata Oromoo kana beeksisaa. Artistoonni kun kabaja ummata Oromoo biraa qaban. Ilmaan isaanii ammoo garuu beeksisaa uummanni Oromoo haa baru. Isinin jedha akkuma beekamu dhumarratti dhaamsa xiqqoo wayii dhaammachuu barbaada. Ijoolleen keenya warroonni biyya Arabaatii galtan jaarsa namaa yoo hin barbaanne kan fuudhee jaartiin jalaa duute kan ammoo tokkoffaatti dursa ittiin heerumina. Erga itti heerumtanii ammoo nagayaan jireenya keessan jiraadha. Nagaasi akka nagaasii kan hin ta'ina. Hin ta'ina akkam. Maaliif kuni maaliif barbaachise yaa ijoollee keenya? Wanti akkanaa nurraa hin eeggamu. Hin eeggamu nurraa. Yoo hin barbaanne abbaa manaa isiisan dhiisuudha malee isaa wajjin erga walitti lolte isaa wajjin wal loluudha malee ijoollee miskiina humaa hin beekne ajjeesuu hin qabdu. Akka mataa kiyyatti jechuudha. Kanaaf poolisii yeroo amman tanaa kutaa magaalaa Burraayyoo akkasuma ammoo Sabbata haga Amboo akkasuma ammoo asiin haga Walloo asiin ammoo haga gara Shawaalixaatti asiin ammoo gara hunda asiin gara Harargee kana keessa asiin gara Arsii kana keessa barbaadaa jiranii namoonni argitan odeeffannoo poolisii naannoo keessan jiruuf kennaadha. Hundi keessanuu abbaa ijoolleen irraa duutees Rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennuu fi ijoollee duuteef ammoo boolla isaanii daadhiin haa guutu isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.